Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ako dhaggeessidhaa isin beekaati information irraa fagoodha. Filmii afaan Oromoo ka Islaamaa akka eebbifamuuf deemu quba qabda. Boo maal haasoyta? Filmii afaan Oromoo ka Islaamaa moo? Filmii afaan Oromoo Islaamaa takkaatu dhageen beekwaani. Yoom eebbifama? Eessatti eebbifama? Bar ati information nomination irraa fagoodha bar. Filmii afaan Oromoo ka Islaamaa kan mata dureen isaa carraa hojii jedhu. Kan Suheeb Sheekh Amin Ibrootiin qophaa'e guyyaa Alhadaa Septeembar 25 galma Sadaritti eebbisuu deemna. Guyyaa san qootaatii nu waliin eebbisaa isiniin jenna. Akkamiin dhuftu ati? Waaw, nice. Kan dura achitti argamu ana na amane. Ati qofti dhuftee maal nu goota dhandhaarraarraas nama biraatis nu afeeri kan dhageenye dhageessisi. Poostii keenyaas feesbuukaan sheer godhi kan dhageenye biraan gahi. Qophiin filima qofa eebbisuu miti. Qophiin biraatis baay'eetu jira. Diraamaa, walaloo, nashiidaa, bocaalee adda addaa, dorgommii nyaataa, gargaarsa uummata keenya kan hongeef saaxilamaniif akkasumas sheekotaa fi manguddoota munashidoota hedduutu irratti hirmaata. Qophiin guyyaa sa'a 8 zuhrii booda irraa jalqaba. Kanaafuu guyyaa san nurraan hafinaa isiniin jennaa. Atis dhaamsa kiyya kana nama biraan gahii nama nu afeeriin siin ja'a. Abshir. Akka nagaa billaa aleek nama hundatti himi koottaa filima Suheeb Sheekh Amin Ibrootiin qophaa'e kan carraa hojii jedhu waliin eebbisnaa nurraan hafinaa je'itii nama hundatti himi. Ammas filima je'iin ummanni carraa hojii harkanne ja'anii CV qabateen dhufini. Tamaam. Ammaaf nageetti walharkaan keenya Saar Alii Muslim kilabitti haa taatu. Gaafiin qaba. Dorgommiin nyaataa san naffeedha. Deem gaafii tana abdee shoo gaafadhu. Abdee naffeen ni jira.